yeroo gabaabaa keessatti miiliyeenara hojii isin godhu keessattuu Itoophiyaa keessatti ispeeshaalii ijoolleen biyya Arabaa jirtan maallaqa walitti qabdanii maallaqa miiliyeena tokko haga miiliyeena 10 walitti qabdanii waan hojjettan dhabdanii karaan isin hirkaa bad isin fayyada. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Wantoota 5 yeroo gabaabaa keessatti miiliyeena irratti hin taatan. Jalqaba irratti mana kana follow taasisa King Laabin. YouTube isaa subscribe godha, like godha, commentii jalatti yaada keessan naa barreessa. Yoo miiliyeenara ta'uudhaaf, hojii uummatanii hojjechuudhaaf, hojii biizinesii manaajarri tokko doolaara 1,000 isin gorsu yookaan isin barsiisu tola argachuu yoo barbaaddan viidiyoo kan haga dhumaatti caqasaa isin affeereen jira lammiiwwan koo. Jalqaba irratti tokkoffaa irratti wantoota yeroo gabaabaa keessatti miiliyeenara isin taasisan hojiilee Itoophiyaa keessattuu sirriitti bu'aa gaarii buusan 5 isinitti himu. Tokkoffaa irratti mana nyaataati. Mana nyaataa lookeeshinii bareedaa irratti bakka bareedaa fakkeenyaaf daandii naannoo tiraanispoortii mannaaraa yookaan immoo baas isteeshinii namoonni baay'atan eeriyaa sana ilaaltanii daandiirra bakka namoonni hojjetan bakka konkolaataan irra darbu irra baay'atutti mana nyaataa yoo bantan manni nyaataa keessan guyyaa guyyaatti bu'aa buusaa deema. Bu'aa malee kisaaraan hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan guyyaatti namni yoo xiqqaate yeroo 2 yeroo 3 nyaata. Arra nyaatee ka'ee boriin dhiisu. Ganama nyaatee galgalan dhiisu. Kanaafuu seentarii bareedaa ilaaltanii mana nyaataa yoo bantan bu'aa guddaa buufachuu dandeessu. Lammaffaa irratti immoo giroosarii. Giroosarii yookaan immoo bakka dhugaatii lallaafaa jechuudha. Bakka dhugaatii lallaafaa akkasuma kaaffee jechuus hin dandeenya. Kaaffee shaayii bunnaa jechuudha. Bakka kana yoo bantan namoonni nyaata nyaatanii dhugaatii dhuganii gaafa ka'an maal barbaadu? Buna, shaayii, nuus kaaffee akkasuma lallaafaa garagaraa dhugaatii garagaraa barbaadu. Wanti kun yeroo hunda bu'aa malee kisaaraan qabu jechuudha. Garuu lookeeshiniin baay'ee murteessaadha. Bakki isin itti bantan sun baay'ee murteessaadha. Sadaffaa irratti tokko mana nyaataa isiniin jedheen jira. Lammaffaa irratti maal isiniin jedhe? Giroosarii yookaan immoo kaaffee isiniin jedheen jira. Sadaffaa irratti immoo yoo maallaqa guddaa qabaattan yookaan immoo namootaan walitti gurmooftanii maal inni waarshaa bishaanii banachuudha. Waarshaa bishaanii namoonni banatan yoomillee duniyaan isaanii samii keessa ol deemuu malee gad hin deemu. Maaliif jennaan bishaan lafa keessaa ol ba'a. Waarshaa bishaanii sana banattanii bishaan namni yeroo hunda addunyaa kanarraa nyaata nyaatee buna dhuge kan inni filannoo godhatu maal inni bishaan. Water is life. Bishaan lubbuudha. Waarshaa bishaanii yoo banattan qabeenyi keessan yeroo gabaabaa keessatti miiliyeenarraa gara biliyeenaraatti ce'uu dandeessan. 3 isiniin jedheen jira. Afuraffaa irratti tiraanispoorteeshinii kennuudha. Konkolaataa yoo dandeessan baasii guddaa, yoo dadhabdan mini baasii, yoo dandeessan abbaa duulaa, yoo dandeessan gammachiisin konkolaataa tiraanispoortii namaa kennu. Yoo dadhabdan waliin yookaan immoo gareedhaan konkolaataa akka taaksiitti nama tajaajilan. Laadaa akka biyya keenyaatti namoonni yeroo eerpoortii galan biyyoota garagaraatti galan konkolaataa bakka eerpoortii kaasee bakka mana ciisichaa akkasuma magaalaa keessa tajaajila kennan yookaan immoo magaalaa tokkorraa magaalaa tokko konkolaataa fakkeenyaaf Finfinneedhaa Amboo, Finfinneedhaa Baakkoo, Finfinneedhaa Naqamtee, Finfinneedhaa Adaamaa konkolaataa akkasii kan yoo bitattan bu'aa buusuu danda'a. Meeqa? 4 jedheen jira. Yoo nafaana jiraattan isa 5ffaa kana hin dhageessan. Garuu yoo nafaana hin jiraanne 4 qofa dhaggeeffattanii jechuudha. Nafaana akka jirtan abdiin qaba. Keessattuu ijoolleen keenya biyyoota garagaraa keessa jirtan namoonni yeroo baay'ee ogummaa garagaraa qabu. Anis ogummaan ittiin dandeettii qabuun qaba. Ogummaan ittiin dadhabina qabuun qaba. Namoonni baay'een namoonni hojii hojjetan namoonni maallaqa argachuu danda'an
maallaqa isaanii maalirratti baasu akka qabanu garuu sirriitti hin xiyyeeffatan. Maaliif jennaan isaan galii galchuu maallaqa sana walitti qabu akkamitti akka argamu akkamitti maallaqni akka dhufu yoom akka hojjetanii yoom akka walirra kaa'anu maallaqa sana akkamitti akka walirra kaa'anu yaadu malee maallaqa sana maalitti yoom baase bu'aa buusa maalitti yoom baasuu dhiise bu'aan buusu waan jedhu hin beekanu. Namni keenya immoo nama mari'achiisu. Obboleessa yoo ta'e fira yoo ta'een ala yookaan immoo maatii nama namatti dhiyaatu yookaan immoo jaalallee abbaa manaa haadha manaa abbaa maatii yoo ta'e namoota walitti dhiyaataniin ala namni keenya karaa kanas si baasa karaa kanas si baasa jedhee wal gorsuu namni biizinesii waliin hojjechuu aadaa akkasii hin qabnu. Namatti illee himu maaliif jennaan wanti kun waan biizinesiiti waan maallaqaati waan ta'eef waan hin qabu namni biraa akka qabaatu namoonni baay'een hin barbaadan. Kanaaf iccitiidhaan dhoksan biizinesii namoonni hojjetan iccitiidhaan dhoksan. Afur isinitti himeen jira. Shanaffaa irratti namoonni biyyoota garaagaraa jirtan maalin isiniin jedhe mana kireeffamu. Mana kireeffamu. Fakkeenyaaf mana jireenyaa ta'uu danda'a. Lammaffaa irratti bakka siree ta'uu danda'a. Mana kireeffamu isiniin jedheen jira shanaffaa irratti mana kiraa mana ijaartanii saarbisii haa ta'u akkasuma hoteelatti yoo dandeessan hoteela haa ta'u akkasuma tajaajila ciisichaa kennuu haa ta'u wantoonni kun qabeenya yeroo gabaabaa keessatti miileenarraa gara biileenarratti isin jijjiiruudha jechuudha. Kanatti fayyadamtaniitu yoo ta'e jireenyi keessan yeroo gabaabaa keessatti jijjiiramuu danda'a. Dabalataan immoo hojii isin hojjettan hojii kisaaraan qabnedha jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa. Gaaffii akkasii akkasuma wantoota akkasii waan hojjechuu barbaaddanuu fi muuxannoo gorsa yookaan yaada gaaffii isinitti ta'e namoonni fakkeenyaaf miiliyoona tokko kaasee haga miiliyoona 10tti hojii hojjechuu barbaaddan ispeeshaalii keessattuu yeroo amma miiliyoona tokko argachuun gabaabaadha. Garuu miiliyoona tokko balleessuunis baay'ee salphaadha. Kanaaf maalirratti akka hojjechuu dandeessan maalitti akka baasuu dandeessan komentii jala naa kaa'aa gorsa yookaan immoo yaada waan hin qabu waan hin danda'u irraa isiniif hin qooda. By the way, namoonni biizinesii akka kootii ogummaa biizinesii qabdan waan kanarratti sirriitti ni xiyyeeffattu namni biraallee kaka'umsa akka godhatu abdiin qaba. Mana kana sabiskiraayib gochuu, fooloo gochuu, laayikii gochuu hin dagatina. Komentii keessan itti barreessa yaada keessan nuu qooda akka isin irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa tura. Mana kana fooloo gochuu hin dagatina. yuutuubii keenya sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Gaaffii yaada gorsa yoo qabaattan komentii jala nuu kaa'aa isinin jaalladha. Sagantaa keenya haga biraatti walitti deebinutti King Love turtii gaarii naa qabaadhaa isinin jedha. Nagaatti.